godinoot wallagga lixa keessatti tajaajilli geejjibaaf intarneetii amma laddaan citee jedhan mootummaan Suudaan laf dhiyeenya Itoophiyaa irra fudhate keessa piroojeektii kanneen akka riqichaatiif daandii tajaajila ture eebbisuu dubbatamaa lamaan iyyuu santeem ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Turkii daawwachuuf akka jiru miidiyaaleen gabaasan mootummaan Itoophiyaa waraana Tigraayiif diroonii waan irraan fayyadama jiraachuu raga qabjee gareen qorattoota biilinkaat dubbii waan jajjabaat fakkaatti Abiraam Birruutiif yoon ingidaa waan midhaasan qabso Sodeera waggoottan 50 wareegam gugurdaa hidhattoota qofa osoo hin taane nyaatamu qulqulloota dabalate daandiin dheeraan addi bilisummaa Oromoo abaa'oo woboo waggoota 50 darban keessatti maal fakkaata viidiyoo ragaalee uummata irra argan bu'uura godhachuun xiinxalballa midhaasine jirra nuu dhiyaadhaa jeen humnoonni mootummaa Itoophiyaa dhalattoota Tigraay humnaan ukkaamsanii as buute isaanii dhabamsiisuu jiru jedhe jaarmiyaan mirga ilmaan namaatiif falmu Human Rights Watch tanaan muummeffan hagay 18 barkum 2020 guyyaa roobii guutuun oduu qabnu kunooti. Ashama kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu har'aaf qabnuun isinitti hima ani Yuhun Ingidaatti. Godinaalee Wallaggaa keessatti tajaajilawwan geejjibaa fi intarneetii adda citan godinaalee Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti tajaajilli intarneetii wayitaa adda citu godina Qellem Wallaggaa fi Wallaggaa Lixaatti ammoo guutummaan guutuutti jechuun bifa danda'amuun tajaajilli intarneetii fi geejjibaa dhaabbatee jiraachuu jiraattonni OMN itti himaniiru. Naayimaa Umar gabaasa dabalataa qabdi. Godinaalee Wallaggaa keessatti misoomaawwan bu'uuraa daandii fi intarneetiin cufamani. Godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti tajaajilli intarneetii yoo adda citu, godina Qellem Wallaggaa fi Wallagga Lixaatti ammoo guutummaa guutuutti tajaajilli intarneetii fi tajaajilli geejjibaa dhaabbachuu jiraattonni OMN itti himani. Godina Qellem Wallaggaa fi Wallagga Lixaa keessatti tajaajilli geejjibaa erga adda citee torbaan lama ta'uuf akka jiru kan himu jiraataan magaalaa Gimbii OMN dubbise daandiin biyyoota qaxxaamuru dabalatee daandiin aanaalee walitti buusus dhaabbatee jiraachuu hima. Jiraataan magaalaa Najjoorraa OMN dubbise kan biraan akka jirutti cufamuu daandiitiif ajajni eenyurraa akka dabre akka quba hin qabne dubbatee dhukkubsattoonni hedduun gara hospitaalaatti riifartaan daandii ittiin deeman dhabuu fi haajaa garagaraaf namoonni imalanis rakkoof saaxilamuu hima. Itti dabaluunis beelaaf saaxilamaa jirra kan jiru jiraataan magaalaa Najjoo kun konkolaataan midhaan fiduu fi tajaajila adda addaa dhiheessu erga magaalaa Najjoo qaxxaamure halkanoonni 9 dabruu hima. Barataan Yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaasii Gimbii ta'uu kan himu namni OMN dubbise kan biraa sababa daandiin cufameef eebba barattoota Yuunivarsiitii Wallaggaa bara kana gaggeeffame irratti kaampaasiin Gimbii akka qooda hin fudhatin himuudhaan nutilleen eebbifamtoota turre haa ta'u malee sababa kanaan eebbarraa hafnee jechuun dubbata. Jiraataan magaalaa Dambidolloo kan biraan ammoo cufamuu daandii ilaalchisee uummanni rakkoof saaxilamaa jiraachuu himuudhaan gocha kana kan raawwachaa jiru mootummaadha jechuun qeeqa. Waraana bilisummaa Oromootiif nyaata dhiheessitu geejjibniinis tajaajila isaaniif oolaa jira jechuun bu'uuraalee misoomaa kan nurraa uggure mootummaadha kan jiru namni kun qaamolee nageenyaatu abbootii qabeenyaa konkolaataa akka hin bobbaasne akeekkachiisee jira. Gama biraatiin mootummaan ammoo waraana bilisummaa Oromootu daandii cufsiise jechuun kan qeequ yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo dhimma kana ilaalchisuun hanga ammaatti ibsa addatti baasee fi labsii uggura daandii keessoo godinaalee Wallagga Lixaa fi Qellem ilaalchisee kennee hin qabu. Imaltoonni hedduun buufata konkolaataa magaalaa Naqamtee keessatti walitti qabamuun gara qe'ee ofiitti deebi'uuf tajaajila geejjibaa gaafatanis hanga yoonaa qaama deebii isaaniif kennu kan hin argatin yoo ta'u namoonni humna qaban Naqamteerraa gara Gimbii deemuuf imala miilaa eegaluu OMN odeeffatee jira.
Gara oduu itti aanutti wayitaa ceenu qabsoo hidhannoo waggoota 40 booda waraanni bilisummaa Oromoo riphee loltummaarraa gara aanaalee fi magaalota Oromiyaa hedduu bilisa baasuutti cehaa jiraachuutu dubbatama. Daandii dheeraan waraanni bilisummaa Oromoo ABO WBOn keessa darbe maal fakkaata? Sochiin waraanaa amma jiru hoo? Guyyoo Waariyoo ragaalee gamaa gamanaa bu'uura godhachuun waan qindeesse qaba. Kallacha qabsoo uummata Oromooti. Qabsoo waggoota 50 oliif uummata Oromootti dhiiga turgalmaan ga'uuf maqaa qabsaa'ota waraanicha gameeyyii duraatiin duulbanee jedhu waraanni bilisummaa Oromoo jechuun WBOn kibba jiddu galeessaaf lixa Oromiyaa dabalatee dhuunfachuun uummataan simatama jiraachuu saragaaleen agarsiisu. Hiree abbaa biyyummaa Oromoof Oromiyaa murteeffachuu haayoo jedhuun bar 1973 hundeeffamuun isa dubbatame jaarmiyaan uummata Oromoo guddichi ABO'n yookaan addi bilisummaa Oromoo waggoota dheeraaf siyaasa Itoophiyaa keessatti dureen hirmaatullee haayoo mana ba'eef osoo milkeessuun turuu isaatiin dabri hooggantooti jaarmicha wal qoqqooduun harca'uu isaatiin namoota hedduun qeeqamaa ture. Rasaas tokkitti elma qilxuu warargarra dhukaasee jedhanitti fufsiisu waggoota 40 darbaniif qawween lolaa katura ABO WBO'n ilmaan isa qaalii bosona keessa lolaa turte qofa don taane uummati nagaa hedduullee maqaa isaaniitiin nyaatamu isaa dubbata. Qubii afaan Oromoo jalqabsiisu dabalatee Oromoof Oromummaa leellisuu waggoota dheeraaf haymal jaarmiyaan Magarsa Barii, Leencoo Lataa, Galaasa Dilboo, Daawud Ibsaa, Laggasa Wagii, Goollichi Dheenge Bonayyaatiif Kumsa Dirriba Lammeessa yookaan Jaalmarroo akkeen warra Faranjoota bar 2018 irra jalqabuun maqaa WBO jedhuun jilaan deemu isaa dubbata. Mootummaan maqaa OPDO irra gar biltsiginnaa jijjiirate qabsoo uummata Oromoo butatu kun fedhii uummata Oromoo eegsisuuf fedhii waan hin qabneef qawween naaf wayi jechuun ciche qawwee dide kadhadhaba waraanni kun chaarteriin boodallee marslammeessoof qawwee fudhatee bosona isaa deebi'uun mootummaa wal dhur deebiin itti xiyyaad. Mootummaan Itoophiyaa garee tan torbaan tokko keessa barbadeessee likki galcha walitti gannuu dhiisa jedhullee waraanni kun humnaaf irra dhibii dabalachaa dhufoon Oromiyaa kibbaa jiddu galeessaaf lixa Oromiyaa keessa mootummaa lolaa dhuuf mootummaan Dr. Abiy Ahmed immoo intarneetti cufuun ibsaallee balleessee uummata lixaaf kibba Oromiyaa jiran adabbiif saaxil maqaa shanee jedhulleetti moggaasuun qaamidhate qawween lol qofa don taane wargaree tanaa waltidhat qabdan jedhuun cuuf dhabamsiisuun akka bineensaatti jeesu dabalatee fuula uummata dura dargaggoo gan 17 rashanuun Oromoo dheekkamsiise. Dargaggootaaf qeerroon Oromoo jajjabduun kumaatamaan guuramte manidhaa qubsiifamti. Baay'een halkan baafamuun rashanaman qacarraan lubbuu oolchif dheettee bosona seenuun nu miseensi loltu waraan bilisummaa Oromooti jeetti. Haala kanaan waraanni jabaateetti fufuun waggoota 3 darban dacheen Oromiyaa dhiigaan laaqamuun jireenyi uummataalleen qisaasa'e. Dhuma bar 2020 irratti argamna. Ajajaa waraan lixa Jaalmarroo jedhamu yookaan Kumsa Dirribaa lol aana Gidaamii gandi Giraayis hookaa godhame rukutame miliqee ture. Yeroo hedduu illee daggal keessa dhoksanii yaalchisaa turan. Yeroo ammaa yeroo hawaasa irra argannee naana Gidaamii naannoo Abunna Koomaati jedhamu keessa du'e argame jira. Xumurji muddee bar 2020 keessa ajajaan poolisii godina Qeellam Wallagga tokko Inspektar Zalaalam Namoomsaa nami jedhama akkan jechuun tiibirra dubbaate. Ji'oota 3-4 duub dabareen tamuca mataa hubataati. Aljaziira Ingiliish immoo galgal kana daawwadha jechuun uummatallee baannaati. Dirriba Lammeessa, Man Oromo Liberation Army member operating inside Oromia. Kumsa Dirriba Lammeessaa jedhama. Miseensi waraan bilisummaa Oromoo zoonii lixaati. Qaamolee walaba kadhimmi jecha lamiilee nagayaa kan qoratti jiraannaan nu hundi waliin hojjechuuf qophii. Rakkoo Itoophiyaa harka qabduuf sababi guddaan hacuucamuuf mirgiroo fi ofiin murteeffachuu dhabu sab guddaa Oromootii fi sabaaf sablammoo cunqurfamtoota yommuu taatu biyyoo fiiyyuu dhukkubsatte hufuu jirtanaaf addunyaan qorichi bira barbaaduun dogongoora. Soba biyyir deddeebiin odeessu. Adoon beekii yiikkisanii boo'u jaarmii addunyaatiif labsii yeroo tattama bakka cufan mootummaan labsi nageenya uummata qilee haa'u malee akka tokkollee hin qabdu. Loltumata guduruu mootummaa yeroo 5 olii jeemi jedhu dubbaate. Fuulli miidiyaalee hawaasaa wacee dibbisee girrisee bookeessa. Mucaanaa Dirriba Lammeessaa marroo marsi shaneessoof dunjifate haa'uun isa nama heddumamsiisuun amantummaa mootummaan uummata irra qabullee qilee heetti dubbii waan jabaatti fakkaatti. Abiy Ahmadilleen paarlama Itoophiyaa horiyaammachuun shaneef TPLF shoror keessa jedhee madda harkanaa baasaa jedhe. Manni marii bakka bu'oota uummataalleen guutuma
guutuu waan namoota muraas dabart ayyeetii jedhaan daraarriin uummata immoo jabaatteet foofte. Generated by Prime Minister Abiy Ahmed could lead to further persecution and arrest of groups members and supporters. Dhumiji dabre kan kees waraanni bilisummaa Oromoo kakiib lixaaf jiddu galeessa Oromiyaatti argamu waliyaamuun kor godhatee jedhaan hooggantoota haarawallee filaati. Kumsa dirriba lammeessaa jechuun jaalmarroon abba gadaa ta'e. Ittaanaanaaf goollichi dheenge bonayya duraanii kawaraan kibbasatti hoogganaa jedhamaaf gammachuu abbooyyee mottaan abba gadaa ta'uusaa dubbi himaan dhaabbaticha kadil addunyaa booda tarbii addunyaaf balbaloomse. Torbe lamaan booda marroon Associated Press irra dhiyaachuun akkan jedhe. Amma furmaati jiru mootummaa kan afaan inni dubbachuu barbaadu qofaan dubbisuun angorra qilee kaa'u. Kaanirrallee duub TPLF waliin firummaa uumachuuf murteessina jira jechuun addunyaatti. Garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay jechuun TPLF waliin armaan durallee wal jaalal waan hin qabneef yookaan dabisaan uummata Oromoo irra godhan guddaa waan taateef duub irra wal gaafannaa jedhe. Namni kaarrifatee duun burcuchaa. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma waada seenetti haleella riphee loraa irra gar waraan fuullee jechuun konvenshiinaal waarii ce'uun isa dhaga'ame. Godinoota Oromiyaa kibba lixaaf jiddu galeessa keessa Gujii Booran Wallaggaaf jiddu galeessa keessa duulli guddaalleen godha. Baankii Oromiyaa irra komaandarooti waraana lamliiban gurraachaatiif jimareebaa godhan jedhaniin karaan guddaan mooyyele ka'uun bulee hora kee qaxxaamure dilla geessu waraan Gujii Cibra Oda Adoolaatiin weerara. Aanaaleef magaalonni Booran liiban kanneen akka Malka Gubaa Boobaaf Bulbul Gumeel Dallo yookaan Ardaan Madheera faan immoo Cibra Soddon Booroo harka kufaan. Karaan guddaan nageelle Booran irra ka'uun aanaaleef magaalota akka qaxxaamuruun hawaasa geessimmoo Adool harqalloof waadaratti ijoollee jimareebaa Cibra Oda Adoolaatiin cufamu isaa dubbata. Waggoota 40 booda waraanni bilisummaa Oromoo riphee lolarra gar hidhee horaa jijjiiramu isaa dubbata. Karaan baay'een cufamu magaalota afaanaaleen baay'een harka waraan bilisummaa Oromoo galuuf qaamoleen mootummaa sochii kamuu dhaabuu viidiyoo akka kan ergamtu qorachuun akkasumallee uummata naannoo irra bilbilaan qulqulleeffachuun mirkaneeffanne jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waggoota 40 booda riphee lolarraa gar laf qabachuu ce'ee jedhaan.